jirtu adda. Nagaa jirtani. Maga nagaan dhuftan nagaa jirtani gaari nagauma jirra galata rabbi. Harraga TV Oromiyaati baane isin dubbisuu dhufneerra. Odeeffannoo garaagaraa namoota garaagaraa irraa fudhannee akkasiin hojii gaarii hojjettanii badhaafamtanis dhageenyee jirra. Nuti sarragaa jireenya keessan irratti dubartoota birootiif fakkeenya akka ta'uu fi waan tokko isin gaafachaa akkamittiin sadarkaa kamii kaatanii amma immoo sadarkaa maalirraa akka isin geessanii jirtanii dubartoota biraaf illee fakkeenya waan ta'uu fi isin dubbisuu dhufne meeqee keessanii na daawwachiisa. Meeqee kenna jalqabaati gaafaaniif abbaa warraa kiyyaa wali heerumnu dhoofsisa abbaan jedhan kan dhoofsisantu lafa kana kennaa isaaniiti jecha kennaa isaanii kanarratti hin qabannee irra hojjennee waan hundaa badhaadhina irraa qabna horii irratti horsiifna midhaan irra qotannaa warqee irra qotannaa kinniisa irra horsiifna appilii irra dhaabna galii guddaa irraa arganna. jalqabni hojii kennaa warqee tana isii irraa jalqabne isii hin dhaabne isii hin gurgurraa galiin hin arganna nyaataafis yoo ta'e isaan oollaa isaan jiraannaa waan biraa hin qusannaa bakka nyaanni biyya kennaallee garri caalu isii gurgurrus yoo kun warqeen tokko kuyyoo dhaabatee gurguran yoo guddate birri 200 ol gara 300 gumaa isaa tokkochi yoo ammootu muraniitti akka simaa jedhanii simatti gurguran birri hedduu namaa bita. amma haga isin bira dhuftanii deemtanu yoo qarshii guddaa gurgureera. Lafti warqeen kun irra jiru hektaara meeqa ta'a? Meeqaan gurgurattani? Meeqaan gurgurattu waggaan? Waggaan kan itti gurgurree irra guddaa birrii nuu galchu kasimaa jenne san isa simaa jenne kana isa isin afoo jiru kana. Kunillee akkuma warri nyaatuun bita kanallee warra nyaatutu nurraa bita. Fe'aan tokko diqqoo wayii hidhanii birrii 400 500. yoo baay'ee godhan ammootu birriin akkasuma baay'atti jecha galii guddaa biyyateen akka galchu isiif dinnichaa qofa. Baay'ee tokko nu ammootu bakka maddummaan galii kenna dura jalqabni kenna lafa kana duwwaa nuu kenne abbaan kenna warqeen tokkollee irra hin jiru qonni tokkollee irra hin jiru numatu haga irra baane hojjennee irra akkana isillee misoomsine galii guddaa irraa argan kun amma akkana muramee awwaalama isa dilbii san ta'a ila isa baay'ee san ta'a kagama isin muddise sun inni kun yoo birrii 50 gurgurama yoo birrii 25 gurgurama yoo 50 gurgura akkuma gabaa ol kaa'uun argitanii amma barana 30 40 akkanaan gurgureera isa tokko isa kana tokko jecha argitanii mee akkana yoo laalta wonni amma estera meeqa ga'u kun birrii meeqa bitaree birrii guddaa bita jecha galii warqii baree keessa gugurdaa amma kun didiqa nyaata ga'ee hin jiru ka nyaata ga'e tokkoffaa kun daabboo fayyada inni kun baalli isaa kunis yeroo wayii dhufanii makiinaan narraa bitaa turan isa kana isa duwwaa kana kawomaa ofirraa hin qabne kana makiinaan narraa bitaa turan keeshee ta'aa jedhan saleen yaafatan san isa duwwaa kanallee as keessa ammootu kanuma adda kaachisanii budhaa qaba ka nyaatan warqii qaba ka nyaatan qaancaa qaba koornisiin hojjetan isii nafni isii kun muluun birri qaba isii yoo akkana ilaalan mukalleen fakkaatti namni hin beekne muka jedha isiin ammoo nafni isii kun muluun birri ammateera kanaaf mi'eeffadhee hojjedhaan. Sanyii filatamaa qopheessinaa lafa seeraan qopheessinaa qonnee harka 4-5 qonnee bakka daakuu isii goonee qopheessina lafa hin qopheessinaa sanyii filatamaa finnaa sarraatanyaa sirnyaan itti finnaa shuqunnaan isaa si'a lama tokkoffaa qaffisoo jedhanii lammaffaa obaasaa jedhanii hin lamaan sanillee hin finnaa fi bakka keemikaala jalaan deemna keemikaala yoon arganne hin ga'u
keemikaala jalaan deemna bakka akkuma barbaannetti akkuma abbaa hojjetee argatan. Amma kuma dhibbaa ol gurguree lafuma tanarra bara kana jecha kana uduun facaasin asiin dura kabonaa jedhan argitanii. Ajaa'iba wayitii yoo hojjetanii argatan namni hunduu haa hojjetu haa argatu malee homaa yoo ta'an hin dhufu malee hojjetanii argatan laftee isin laaltan tanarraa kuma dhibbaa oli. Yoo hojiin tole hojiin qonnaa badhaasuma rabbiitti abbaa itti toleef abbaan hojii tolfate kennama rabbiitti. Hin arganne mi'eeffadhee argadhee hojjedhee gammadeeti hojiin qonnaa kun na tolu. Isa irraa si'a tokko facaasaa gammachuu malee gadditi bira hin jirtu yoo seeraan hojjedhee gammadee birrii michuu gisee tokko fudhadhee ka'a waan ta'eef isa jaaladha qonna hin jaaladha dhallee borullee. Daraara lagaa ililliiraaree mukkeen wabeerra dhaabbatu tarree midhaan gosayuun. Muguda garra ashita wadi fandisha muira sora labuti lelli sakal ammallee qee addewaadoo keessa jirra addeewaadoon egaa waan tokko qofaarratti miti xiyyeeffatanii kan hojjechaa turanii akkuma silasin daawwachiisaa turre warqeellee unoomishuu dinnichallee unoomishuu amma immoo leemmantu nu duuba jira leemman kanallee sirriitti dhaabanii kunuunsanii madda galii godhataniiru mee waa'ee leemman kana addeewaadoon maal jedhu waldhalaa kana mootorraa bareechisanii akka amma jiru kana godhanii gurguran. Ho'ineen isaa kunoo? Ho'ineen kunillee qarshii qaba. Hin gurgurama kunillee. Maal ta'a amma kun? Kuni mana ta'a. Mana ta'a kun hoteelota keessatti yoo argitan waan babbareedaa kan hojjetanii ho'inee kana. Ho'ineen kun akkamitti gurgurama? Ho'inee kana akkana maranii wal keessa galchanii gurguran. Gatii hammam baasa amma? Akkana guuranii gatii guddaa baasa. Akkana hihidanii waa hihidanii akka hihidan sani birrii dhibbaa ol birrii 150 200 akkana bitti. Waan didiqa jecha. Isa kana amma akkana guuranii akkana hidhan. Akkana hidhan walitti. Jajjabeessanii hidhanii gaarii ta'ee maali ta'ee makiina ta'ee fe'anii deemanii gurguran. Fe'aan tokko iyyuu birrii 300 400 500 oli gurgurama wannaa fireen isaa muraasni. Abbaan keenya gaagura firee muraasa wayii nuu kennan. Firee muraasa nuu kennanii jennaan bakka namni warri hojjettoota mootummaa kun illee dhufee baay'ee siiqee kennatti argee qoyaa aadaa kun isiniif baay'ee bu'aa isiniin qabu eega xaaruun keessaniin oolle jedhanii kana edaanii nuu kennan jecha. Amma mootuu bakka baay'ee tokko galii irraa argannaa akkasuma hojjenna. Midhaan gosayuun mugudaa garraa. Ashita wadi fandisha muira. Oni birri dibbalama. Waggaatti yeroo meeqa baastu? Yeroo lama. Mee na dhandhamsiisaa mee dammi kun akkami mee mi'aayinni isaa? Dammi kun damma qulqulluu ka waan tokkoof keessaa hin qabne damma filatamaa kun. Baay'ee damma mi'aawu kun akkuma amma argaa jirtan Addeewaadoon dammallee oomishanii gaagura ammayyaatiin. Haala kanaan waggaatti yeroo lama oomishaa galii guddaa irraa argataa jiru. Oromoo durii qophaasee qajeelte gara horaatti hayyoota yaa'ileekoo annaannaa ganni qabeetti horaa warri horii beektanii jedhee deema seebbiseeti. Addeewaadoon horsiisa loonii irratti illee bobba'anii horii sanyii fooyya'oo ta'e addatti horsiisaniitu kunoo amma horii akkas baay'atu kana qabu. Waan lafa irraa arge jecha boqqollaa yoo facaase muka isaa horiitu nyaata. Sila uduu horii hin furdifne akkam godha. Boqqollaa illee gara caalu isumatu nyaata horimatu nyaata. Galabaa garbuu qotullee horimatu nyaata. An sila uduu qonna bichaa qotee isaa akkam godha. Isallee akka bilaashatti hin banneef innis galii naa galcha jedheetti. Qonnaa horsiisni wal biraayyuu dhabameen tolu. Qonni nyaata beelladootaa qaba.
kanaaf beelladaa fi qonna wal bira dhabamsiisuu didee Oromoo durii qophaasee qajeelte gara horaatti ayyoo tajaajile koo annaannaa ganni qabeetti horaa warri horii beektanii jedhee deema seebbiseeti. hin furdisallee kun amma gabaa ka bitamee mitillee ka maqee dhalatellee bakka hooqee dhalate jabbilee didiqqoo hin gurguru dura ittiin qotadha achii ka'ee hin soora yoo san nafni isaa wal gadhidhiisa ka dura wal gadhidhiisee miseesan jalaa gurguradhe ka biraa deebisee leenjisa maddi ka'umsa kiyyaa tokkoffaa warqii ta'ee lammaffaa horsiisa loonii ta'ee sadaffaan qonna akkasitti bakka horii kana seeraan jaaladha hin jabeessee qaba jecha horiin duraa yoo gurgurullee qarshii guddaallee fidu aanan isaallee baay'een qabu kanaaf jennee tumaan bakka ogeessa gaafannee bakka mala jijjiiramaa nuudhaanii sanyii filatamaa akkana argatan jedhanii furmaatuma jarri nuu kenneen arganne jecha amma horii aananii sarii killisii jedhan kana horii hedduu qaba jecha. Sangoota gaafa furdistan immoo sangaa tokko meeqaan gurgurachaa turtan galii akkamiirraa argachaa turtan? Galii waggaa keessa sangoota 2, 3, 4, 5 akka hin soora bakka sangaa tokko haga 30 haga 25 olitti gurgura. Horiin abbaa seeraan kunuunsu malee jiraatee hin danda'u akka waan biraatii miti. Ufuma kiyyaa jiraachisan ufuma kiyyaa kunuunsaan akka hin dhibamne laalee qorsa fidee fi ogeessa fidee laalchiseen kun horii kiyya yoo waan takka itti illee xishii jedha asuma ogeessa waamee fidee laalchiseen kattabsiiseen bakka waan hundaayyuu asuma fixa. Oromoo horii bobbaasee yaa maqaan kiyyaa gogolboo kiyyaa kiyya boqee kiyyaa hoottu bokkisaa galgalli gahee jabbi mar'attee qalbiin kiyyallee waan nannaan jettee. Shaanaaf shunkurtii dhaabnee shaanaaf shunkurtii kanallee wanni itti feenellee gabaa baafnee gurgurruun jiru dudduma kiyya baadhee gurgura jecha achirraan ka'ee abbaan manaa kiyyaanatu matu barsiisee yeroo san kutaa 8 barataa yoo inni baratu sanillee an shaanamaaf shunkurtii san dhaabee garuu namaafillee hiyyummaafillee harkan kennanne ufuma tiyyaa hojjedhe akkasii amma sadarkaa kana hundaa geenne amma mana baay'ee ijaaranneerra. Hoteela ijaaranneerra ka kireeffannu ijaaranneerra ka keessa gallu ijaaranneerra amma galata rabbii bakka amma karama guddinaarra jirra jecha hiyyummaa ofirraa ari'uuf jennee mudhii keenna hidhannee qonnee bakka hiyyummaa jalaa baane hiyyummaa injifattaniirtan nuun jedhanii adaamaa irratti badhaasa nuu kennanii Alamaayyoo Atoomsaamtu nuu kenne bara 2004 ammallee bakka 2008 illee deebi'ee fudhadheera yeroo 2004 sannaa kennani qonnaan na waamaniiran. Amma mootuu investimentii cee jennaan bakka guddatteerti jedhanii karaa daldalaatiin na waaman jecha. Namoota amma hoteela keessaa ganama 13 akkana haga 14 hin qabna. As horsiisa looniitii illee urgee loonni horatanillee hin qabna qonnarraallee hin qabna. Bakka waliigalatti nama 20 jala horanna jecha. Isiin hojii kana irratti hojii qonnaa kana ana akkuma barumsa fixeen gara barsiisummaatti barsiisaa sadarkaa tokkoffaatti gadi deebi'ee hojjedhee yeroo tirfii kiyyaa yeroo boqonnaa kiyyaa isii gargaara. Yeroo sanbataa isii gargaara yaadaan isii bira jiraadha karaa qonnaa isii namarraa akkaataa kanaan qonna kanarraan uduu ulfa jetteen ta'een uduu da'ee mana ciisan jenne hojii kanatti dadhabdee xiinxalla keessa galtee karaa gandatti dorgomtee badhaasa 2 argattee jirti marsaa duratti dubartoota keessaa sadarkaa naannootti badhaasa argatte madaaliyaa argatte. Daawwannaa biyya Chaayinaa hayyamameef hin hoosisti dadhabdeeti daa'imaan rakkattee haftee baranas itti luftee bara 2008 qonnarraa gara daldalatti investimentiitti abbaa qabeenyaatti ce'uudhaan argatte kanatti yoo dhuftu jabinni isii qofti addatti miti deeggarsi mootummaan godhellee iddoo olaanaa qaba. Adde Waadoon hojii isaanii keessatti nan nuffee nan dadhabee hin beekan yeroo hundumaa hojjetu. Laannoo horii isaaniitti argamu iddoo warqeetti oomishanitti illee hin argamu lafa dinnichaattis guyyaa dinnichi itti oomishamuttis bira dhaabbataniitu hojjetaa oolu. Kanarraan kan ka'e Adde Waadoon yeroo ammaa sadarkaa kaleessa turan irraa magaalaa Kofaleetti illee hoteela hojjechuu danda'aniiru. Warri ollaa isaanii jiranis immoo Adde Waadoo kanaa fi hojii isaan hojjetan jabina isaanii kanallee akkasittiin mirkaneessuuf. Oomisha si'a 3 hojjetan. Achirratti tattaafattee halkanii guyyaan jettu hojjetteefte. Ofii ifiiti.
jechu achirraan kun qabeen horiillee yoo ta'etti qallaba isaanii qopheessitee horii kana horattee gibirinnaa kana hojjatte hagadhaa kun ittiin galma jirtu kana geette fakkeenya isiin nu taate kanaan nullee fakkeenya goone hojjetaarre amma barataarra horiillee horaarra horiin akkasiin horattu kanatti illee nullee bitannee amma jalqabneerra kanaafuu akkuma isiin taate kana ta'uu hedhaarra bakka yoo rabbiin nu gargaari jennee itti fufaarra. Isin gizema tokko misaa isiitu gizee nyaattu hin qabdu gizee nu beenu. Maan misama isiitu maasaa keessatti gabaree isiitii waliin lafa keettee kafana ofii hidhattee hankaashaan dalagattee waan as geetteef misaa isiitu nutu nyaadhu jedhee arrabsan nutu itti kaamalee misaa isiitu nyaachuu fedhiin qabdu. Haga mana dhaallee kaawwasan qabdisiin. Bu'uurri gaariin sanyiin gaariin qabeenyi gaariin akka biyyee keessa jiru isii jalaallee nullee amma mi'eeffannee kaaneetiin akkanaan karoora kanaan dalagannee haala gaariin nullee guddataa. Nama yoo qotan dadhaben jenne isaan buurri galeessa dura uma tokko hin qabani addeen tun. Lafa isaan qaban lafa guddaa miti lafa diqqoodha hojjattee tarsiimoo mootummaan jedhe addee tana tagalmaan gahe maali kaleessa dubartiin waa tokko hojjatteen beektu uumaa hojjatteen dandeettu jedhamee kalaallame morkattee qottee warqii dhaabdee boqqollaa facaaftee hojjachiisuu qofa oduu hin taane hojjatteetiin lafa duwwaa irratti bu'aa kana fidde addeen tun akka ollaatti kabeennu nu. Adii adii obboroo salaata subii yoo kaate waallee hin nyaadhan jettu hin dhugan jettu nyaanni isiitiif dhugaatii isii hujii akkanumatti haffooftee waan dunya baatun seenunu sadarkaa amma geettu kana ookii waan geettu seenu maaliif duwwama haffooftii jedhaa ture namni yoo laalu muuxannoo isii irraa horan adii nama hujii dhabeessa kumaatamaaf hujii umtu taateerti muuxannoo isiin nu kennite adii dubartoota ni gorsiti mirga dubartii ni eeddi akkana hojjadhaa jiraadhaa jettiin hiyyoomattanii hiyyuun kun badaa namni bee waan dhabeef abbaa manaatiin illee ijoollee ofiitiin illee wadhabaa yoo hujii waliin qaaqe waliin dhabuun hin jette nullee jala gallee amma salphanne jenneetiin akka adii cimtuu ta'uuf hadha hoteela istaandardii isaa eeggate ijaaratteerti. Adallee hoteela isa ijaaradhe jettee taa'an jirtu. Kanaafuu muuxannoo gaarii nu dabarsiiseerti akka qotee bulaa ganda qoomaa bitaachaati. Addewaadoon uduu akka dubartii biyya keenyatti manatti qofa na horadhaan jedhin hujii qonnaa kana buutee baatee hojjetti. Ana caalaa isitu hojjeta jechuudha. Akka dubartii qabeenya hin balleessa jettee waan kanaan bita jettee hin balleessitu. Akka kiisii kiyya kanaa taate isiidha. Walitti qabdee cummitee nakkiniti. Anis walitti qabee baankii fida. Akkaataa kanaan guddanne jechuudha. namoota birootiif erganan dabarsu namni hoo taa'e hin dhibamallee hin jaarallee hin dadhaballee an hojiin kiyya bakka inni hojjedhan ilaalanii akka hojjetan barbaada. Kunoo ana idimee kanatti idimee ijoollummaa kiyyarra jammaree hojjedhee ilma geeffadhee intala geeffadheetti ka hojii dadhabee womaa jigeena harkisaan jiran waan ta'eef namni hundinuu akkas ilaalee haa hojjetu fedhii qaba.